Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota maatii YouTube chaanalii keenya Walaabuu Vlogs bakka jirtanitti nagaan Rabbii isin haa qaqqabu jecha har'a oduu addaa qabannee isin dhufnee jirra. Mucattiin beekamtuun Maskii Mangee jedhamtu kan aartii Oromoo guddisuu irratti yookiin beeksisuu irratti bobbaate tokko sooshaal miidiyaa irratti maqaa koona balleessaa jiru jetti. Ani kan irratti bobba'ee aartii Oromoo addunyaadhaaf beeksisuudha. Malee wanna biraatiif miti garuu maqaa kootiin chaanalaa garagaraa bantanii maqaa kiyya balleessuu jirtanii jetti. Garuu nuti Oromoonni waan kanarra of qusachuu qabna jedhaan akka nama tokkootitti. Maaliif Oromoon jalqabumarrattuu namoota xiqqaadha namoonni miidiyaa irra bahanii aadaa Oromoo beeksisan. Kanaafuu namoota kanneen jabeessuu deeggaruutu nurra jiraata malee mooraalii jaraa tuqnee akka jarri dhiistu ta'uu qabnu. Yoo akkana ta'u taate namoonni jalqabbiirra jirru kunniinis abdii kutachuuf deemna jechuudha. Kanaafuu tiwiitarii maqaa isiitiin banatanii wantoota hin taane irra gadhiisaa jiru. Please namni sun waan akkanaatirraa osoo if qusatte jenna. Wanti waan gaarii osoo hin taane waan badaadha. Oromoonni tiwiitarii maqaa isiitiin Maskii Mangeetiin jiru kana riipoorti gochuudhaan akka irra cuftan gaafattee jirti. Hordoftoota guddaa qabdi amma TikTok irratti hordoftoota gara nama 1,180 qabdi. Viidiyoolee babbareedoo mimmiidhagoo hojjetti. Achirratti illee follow gootanii hordofuu ni dandeettu. YouTube chaanalas Maskii Mangee kan jedhuun qabdi kan subscriber nama 27,000 na fakkaate. San irrattis subscribe gochuun maatii haa taanuufi jenna. Galatooma. Dhaga'uullee hin danda'u. Hojii kiyyaan madaalama malee waan biraan hin madaalamu. Fedhii adda keessaniif jecha garuu maqaa Oromoon warri afaan banaa oltanuulee dhaabachiisaa sadii jechuu barbaada. Suniin kagadaaf garuu warri na kabajdanuu, warri na jaalattanuu, warri gam cufaan sappoorti na tolchitanuu, saniin cufaan san jaalladha, na jiraadha, ulfaadha. Irreechaan ga'uu jira. Irreecha gubbaa wal agarraa. Just get ready for irreecha dandeettanii waan aadaa keessan ibsuu danda'u uffata aadaa keessan uffadhaati. Footoo post tolchaa. Footoo Maskiin naanna'uu mannaa jechuu of ta'a dhiyaadha. Hin jedhamtu. Hedduu san jaaladha. Haasaa namaaf bakki hin kennini. Haasaa namaaf bakki hin kennu. Dhugaa jettanii kennuullee malee garuu wanni ani waan kan dhufe haasa'uu barbaadeef tokkoof tokkummaan akka ta'e hin beektanii. Namni hedduun na gaafachuu jira. Naa miti jedhee tokkoon keessanii deebisuu hin danda'u. So wanni an tolchuu danda'u akkas miidiyaa bahee saniin cufa haasessuudha. Sanii gaala yookaan ammoo sheer tolcha akka namni dhaga'u tolcha, warri na jaallatan akka dhaga'u tolcha, warri waan nama qarayyuu qophii qaban waan naan ilaallatu waan sun so guyyaa gaarii sanii haa ta'u. Maybe yoo gaafii biraa qabaatanii na gaafachuu dandeettanii qeensi kan kee as long as comfortii yoo naan dhowwiin homa rakkoo hin qabu jedhee yaada. Yaa it's natural kiyyaadha, qeensi kiyyaadha. So hagnarri ta'ee comfortii naan dhowwiini yoo naati midhaagee homa rakkoo hin qabu jedhee yaada. Maanennaan harka namaa irra hin jiru, harki kiyya irra jira. Yoo diqqoo ilaaf maybe comfortii san dhowwuu danda'a. Sin jennee maanna jalaa callistaa Xaahir Jamaal anileen hedduu san jaaladha. San jalaan callisne bara just koomenti dubbisuutu jiru gaafii kiyyaa gabaabsee sanii ibsu yaalu jira. Kanaafidha. Fannoon kana mara waan fannoon manatti hin dhufina. Fannoo yaa. Daju kiyya gaggabaabsee jira. Lubbu love you. Nimoyi thank you. Habibi don't disturb your mood. Yeah, Bikoko. I'm just here to just inform you guys. Man, inform tolchuuf idkaas jiru malee ofillee injeeku attentionin kiyyalee waan akkas didhiqqa karaanaa tammuu garuu warri beekuu qabanii jedhee waa yaadee fi kaas dhufe. Hopefully akka share tolchitanii waliin geettan abdii qaba. Wabraa fuudhuun ta'ini real waan akka ta'e namni hedduun miidiyaa kanaa fayyadamu malee detail waan miidiyaan kun qabdu hin beeku. So waliin geettanii conscious ta'uu qabdanii naan ilaallatu.
Abdii Sanyii Jawaar. As dhugum Sanyii Jawaariin itti narraa baay'ee bannaati. Kum tokkoof dhibbi sadii as gubbaa ture. Ammallee namni kum tokkoof dhibbi lama laayivii gubbaa jira. Yoo chaa'u isaaniin jedhu dhugaa na dhagahamaa. Wanni jechaati garuu isaan waliin gargar ba'uun kimmastiidha deemuu fi ammaan kana hedduu isaan jaalladha. Akkuma waliin dubbannee get ready for irreecha footoo dansaa post tolchuu keessan dagatina. Suniin kagadaaf irreecha gubbaa wal agarra. Hedduu isaan jaalladha. Guyyaa gaarii isaanii haa ta'u. Bye bye.